Jijjiiramuu barbaadanii yeroo hedduu irra deddeebi'anii kuftanii jirtu. Fakkeenyaaf yeroo hundaayyuu jijjiiramuudhaaf waan tokko murteessitanii waan sana galmaan gahuu dadhabdanii ammallee yoo takka duratti tarkaanfatan lama duubatti tarkaanfataa jirtu. Tole kanaaf ammoo iyyuu furmaata naarra isinii qabannee dhufnee jirra. Ashamaa akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattan daawwattoonni fi kabajamtoonni maatiin YoursTech Podcast qophiin keenya waa'ee kan har'aa waa'ee jijjiiramarraa haasofnaa jira. Exactly. Har'a ashamaa jechuullee hin daganne maqaan kiyya AI Engineer Abdulhakim Hajoti akkasuma immoo ani Software Developer Bontuu Saaliin Jaama. Kanaafiyyuu har'a waa'ee jijjiiramarraa yeroo hedduu irra deddeebi'aa waa'ee teeknolojiidha kan nuti haasaa jirru. Kanumaa wal qabatee immoo waa'ee barnoota teeknolojii qofa advocaate osoo hin taane namni tokko akkamitti jijjiiramuu danda'a. Jijjiiramuudhaaf maaltu barbaachisa. Steepii tokko lama sadii jennee steepiidhaan kana yoo kan hojiirra oolchitan tahee waan har'a asirraa argatan kan hojiirra oolchinaan wanti isin jijjiiramuuf hin dandeenyeef hin jiru kaayyoo barbaadan sana wanti galmaan hin geenyeef hin jiru jechuudha. Gargaarsa Rabbii waliin jechuudha. Mee jijjiiramuudhaaf jalqaba wantoonni ta'uu qaban maal fa'i? Kana yaada keessatti gaafa kaasnu. Jalqaba namni tokko jijjiiramuudhaaf wanni dursa godhuu qabu maali? Jalqaba eessa akka jiru sana of argu. Akka wanti wahii jijjiiramuu barbaachisu of arguu danda'uu qaba. Jireenya keessatti wanti wahii barbaachisu jijjiiramuu qabaa kan jedhu jalqaba amaneetiin fudhatee jejjennoo itti aanutti deemuu qaba. Mee kanarratti wanti ati yaada kaasuu barbaaddu yookiin bal'isuu barbaaddu jira? Ani yaada positivii wayitiin jalqabuu barbaada. Waa'ee positiviitii miree kanaa sonillee waa'ee masaneeti. So kanaafuu jalqaba irratti maali ilmummaan namaa kun Rabbiin gaafa uumuu kalaqa addaatiin uume. Kalaqni addaa inni uumeefillee maali? Sammuudha. Sammuun addunyaa kanarratti wanni haga sammuudha kalaqa guddaa jaamee beekamu jiru. Kanammoo Rabbiin illee waan mirkaneessee jira. So kanaafuu sammuun ilma namaatu namootu wanti ishiin gochuu hin dandeenye hin jiru. Haa yaaddu malee waan tokko yaaduudha malee waan yaaddisan sammuun yaaduu dandeesse taanaan waan san gochuu ni dandeessan. Yeroo tokko bar waan wahii jennee no wanni kun impossibiliidha gochuu hin danda'amu waan jaamutu jira. No, nothing is impossible. Ati yaaduu dandeesse taanaan waan san gochuu ni dandeessa. So wanni ani yaadu ni miti garuu. No, wanni ani amma kana kaaseef maal siif fakkaate yeroo kana jennu namni tokko akkuma ati kaastee bakka jiru beekuu qaba. Waan jijjiiruu qabu beekuu qaba. Jireenya ofiidhaa jireenya ani irra jiru kun naa ta'ee jira. Haalli ani amma keessa jiraatu jiru kuni jireenya ani jiraatu barbaadu jireenya kiyya irratti. Namni tokko maaliif ati yeroo addunyaa kanarra dhuftu usteen dhufne qaba. Boontuun biraan jirtu addunyaa kanarra boontu takka jira malee. Koppiin biraan jiru. So kanaafuu ati ammootu waan san irratti maal gochuu qabda? Waan sana waan wayii gochuu qabda. So bakka jirtu san bakki ani amma jiru kuni haalli ani amma keessa jiru kuni jireenya ani amma jiraataa jiru kuni jireenya kana jireenya ani jiraatu barbaadu. Yoo du'e hoo jireenya ani itti yaadatamu barbaadu jireenya kana. Bakka san beekuu qabna ka jennu waa'ee sanitti. I think atillee yaadni keessan hojii yaada. Exactly. So kanaafuu bakka jirru san irratti of gaafachuu qaba ilmi namaadha. Haalli ani keessa jiru kun jireenya hundinuu barate ijoollummaa kan keemee yaadadhu gaafa qulqulluu turte san. Waan baay'ee yaadda akkan godhaa gaafa guddadhe paayilatii taha. Har'a yoo gaafatti yoo maal siin jaalabni sun. So kanaafuu sammuun ijoollummaa sun sammuu qulqulluudha si galee waan yaadde waan dream gochuu dandeessu tokko mooraaliidhaan dubbatta. Amma ammootu abdii murannaadhaan sitti hima namni. So kanaafuu namni waan gaafsan yaaduu dandeenye gaafsan waan san dream gochuu dandeenye har'a ammootuuf duba deebinee eessa jiraan. Yoon ani biyya tana addunyaa tanarraa yoo ka deemu tahee awwaalamee as deebi'eetuma dagatamamoo wanni ashaaraan ani addunyaa tanarra dhiisee deemuu barbaadu maali? Wanni ani addunyaa tanaaf waan takka bu'aa takka buusee deemu maal of gaafachuu. Geezoo of gaafachuu san keessa. Kanarratti wanti amma ani irra jiru kuni waan sana gochuudhaaf jijjiiramuu qaba moo jijjiiramuu hin qabu kan jedhu of arguu danda'u yookiin immoo akka jijjiiruu qabnu. Amannee fudhachuu jalqabaa sanii jechuudha. So hopefully akka sirra waa hedduu hubatan abdiin qaba. So isma kana wal qabsiisnee mootii fakkeenyaaf steepii tokkoffaa irratti yaaduu danda'u yoo kan jennu taate steepii itti aanu irratti fakkeenyaaf waa'ee waan jireenya keenyarraa jechuudha.
jireenya keenyarraa yeroo jennu fakkeenyaaf nuti responsibility fudhachuu danda'uu qabna. Jireenya keenyarraa yoo ani gaafa dachee kana dhufu Abdulhakiim ta'eetiniin gadi bu'e. Si galee ilma namaati. Gaafa dhufee gaafa jiraadhullee maybe hamma daa'imaa sanas nu guddisuu danda'anii jiran. Maatiin hamma tokko si guddisuu danda'a. Maatiin kee qabeenya qabaachuu danda'a, qabeenya qabaachuu dhabuu danda'a. So gaafa guddattu garuu hamma danda'an sana osoo sirraa hin dhokfatiin maatiin kee si guddisanii jiran. Amma gurguddatteetiin especially waggaa 15 birachi dabarraanii hamma baratuu qabdu san waan gootamu si godhanii jira. Maatiin kee waan danda'uuf duuba si biyaalaan qabatu. Garuu san booda ufii keenya jireenya keenya irratti responsible ta'uu danda'uu qabna. Anaaf ana qofa jira. Maatiin kiyya qabeenya qabaachuu danda'a, qabeenya dhabuu danda'a. Si galee garuu hamma tokko na barsiiseetiin jira. Yookiin na barsiisuudhaaf yaalii godhanii jiran. So isa sana waan hirkattummaa jedhamu sana waan adda addaa fakkeenyaaf namni ani biyya alaatii akkana qabaa. Maatiin kiyya akkana ofii maatiin kiyya akkana naaf hin godhanii waan adda addaa irratti jireenya keenya irratti walumaa galatti nama biraa wayiitti qaama biraa wayiitti dhiibuu malee ofii keenyaa responsibility hin fudhannu. Maatiin kiyya akkana tahaa ture har'a akkana ta'u ture. Exactly. So kanaafiyyuu wanta lammaffaa irratti nuti jijjiiruu qabnu keessaa jireenya keenya irratti ofii keenyaa responsibility fudhachuu danda'uu qabna. Itti gaafatamummaa mataa keenyaaf jireenya kiyyaaf dachee kana irratti kan jiru anuma. Ani immoo iyyuu jireenya kiyya kana irratti yoo jireenya kiyya kana jijjiiruu kan barbaadu ta'e maaliin jijjiiruu qaba kan jedhu akka atiree kwaatisa rabbiin sammuu ilma namaatiif kennee jira. Sammuu kana akka nu keessa angoolii nu keessa taa'u kun bar akka yaadnee akka waan hundaa yaadnuu fi bar yaadatu waan hundaa jijjiira. Namni yaaduu danda'uu qaba. Kanaaf immoo iyyuu responsibility ofii fudhannee yookiin itti gaafatamummaa ofii fudhannee gaafa deemnu yaaduudhaan sammuu keenya sana fayyadamuudhaan itti gaafatamummaa keenya sana bahuu danda'uu qabna. Nuhiif nu qofatu jira. Kan jedhu wanti waan jijjiiramuu qabu waan lammaffaa keessaa isa tokkodha. Kan biraa immoo iyyuu sadaffaa irratti eega yaanneetiin jijjiirree booda mootiyyuu waan gochuu barbaannu murtee wahii like waan akkanaa kana jijjiiruu qaba. Waan hunda keenya jijjiirtu fakkeenyaaf nam tokko parsantaa 360 zooree jijjiiruu hin danda'u. Garuu wanta wahii fookasii irra godhanii waan kana jijjiiruu qaba, waan kana godhuu qaba jedhanii galmaan gahuun danda'amullee jira jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf yeroo waan tokko murteessaniitiin waan sana improve gochuuf murteessuu qaban jedhu mee like akkamii kan jedhu yoo bal'ina isaa nuuf ibsite fakkeenyaaf. Akkuma kaasaa jirru wanta jalqaba yaaddaa miti ni yaaddaa of gaafatta waan barbaaddu beekuu qabda. Maal akka barbaaddu, maal akka gochuu qabdu goolii jecha. Waan tokko bar maal beekta bakka deemsa bara dhuma isaa yoo beekte deemuu sin dhibu. Eessa akka gahuu barbaaddu yoo hin beekne karaa kamiin akka deemuu qabdu yoo hin beekne karaa kamiin akka deemtu beekte eessa akka gahuu barbaaddu destinationii kan kee eessa akka ta'e. Beekte sammuudha waan sanarra murteessite maal akka barbaaddu jiruu tanarratti maal barbaaddaati. Maal mul'isuu barbaadda yookaan ammoo maal dhiistee deemuu barbaadda gaafa addunyaa tanarraa deemtu. Maal gochuu barbaadda jireenya keetiif, mataa keetiif, maatii keetiif, naannaa keetiif, biyya keetiif, addunyaadhaaf maal gochuu barbaadda waan barbaaddu san beeynaan waan san dhakaamu kattillee buutee ni goota. Waan tokkorra fookasii goonaan erga murteessii booda. Waan malee oluma kaatee ibaluu akkana ta'e foonni kun biizinasii kun bakka kana nama geessa. Laalakki asiin aqwaanaa jijjiira yookaan ammoo karaa wanni barbaadu yookaan no hin jiru. Saksasiin akkasii hin jiru wantoota maal akka improve gochuu qabdu beekuu bakka wanta kitaa san qabattee eessa akka si geessu wanni sun hagam takka wanti ati daleedu sun bakka ati barbaaddu san si geessuu danda'u. Bakka ati barbaaddu san beekuu gaafa waan san beekte halkanii guyyaallee irratti hojjechuu ni dandeessa. Exactly. Thank you so much. Kuni wanta baay'ee murteessaadha. Jalqabumaayyuu jijjiiramuu qabdu yoo amante inni namatti ammoo asirratti waa yaadadhe dhiifamaa afaan kee si qabe seenaa kitaaba irra dubbisee waan yaadadheef maali wanni harree fi wanni tokko karaa irratti waliin dhufaa jiran osoo deemanii. Hilleettiidha maali tafiiduta. So lameen osuma deemanii karaarra waliin dhufaniiti eessa deemuu jirtaa jetteen jaan hilleettiin tun harreedhaan. Jennaan useetuman deemuu jiraa jetteen. Usteetuma akkamitti deemtaa eessa akka deemtu maaliif akka deemtu beekuu qabdaa
Yoo usteetuma deemte karaan kamuu usteetuma si oofa. Garuu eessa akka deemuu barbaaddu jalqaba beekii sammoota eessa akka deemtu erga beekte booda bakka deemtu san yoo deemte. Yoo hin beekne immoo karaan kamuu bakkumaatti barbaaddu si keessaa. Kana jechuun maal jechuudha ati ultimate goalii wahii hin qabdu ultimate goalii bira hin deemtu jala hundinuma deemta akkuma bishaan karaa jallate deema jaansanitti haruma si jallisan deemta ati gaafsa malee ofii keetiif uftaate waan tokko jijjiiruu afaanitti qabu waan baay'ee gaarii kaaste kuni toopikii fakkeenya waliin haala kanaan kaasuun baay'ee gaariidha itti aansuudhaan immoo iyyuu like namni akkuma ati sana waan bakka deemu sana beekuu danda'uu qaba walumaa galatti. Tokkoffaa maal jedhe irratti isinii deebuufiidhaaf jechuudha. Tokkoffaa irratti namni bakka jiru sana beekuu danda'uu qaba. Waan kana amma jireenya irratti waa jijjiiruu qaba jenneetiin of gaafachuu qabna jecha gabaabinaan. Inni lammaffaa irratti mootiyyuu waan jireenya keenya keessaa murtee barbaannu fudhachuu. Jireenya keenya keessatti anaaf ana qofa jira. Gargaarsa nama biraarraa nu barbaachisa. Maal irratti wanta jijjiiruu barbaannu sana irratti gargaarsa nu barbaachisa. Namni tokko guutee ilmi namaa wal guutaatiin hin deema waan ta'eef jechuudha. Sanirraan kan hafe garuu jireenya keetiif si qofa jira. Jireenya keetiif namatti bileemin godhin namatti hin sababatiin. Kanaaf waan jireenya kee keessa jiru sana haala sanaan ofii keetii alaafinatti fudhachuu. Inni sadaffaa irratti argamu tokko waan amma kaasaa turre waan improve gooneetiniin directly itti deemnu sana beekuu danda'uudha jechuudha. So isa kana immoo erga beekni maal goona afuraffaa irratti. Taking and small actions like wanti xiqqaarraa eegaluudha. Wanti xiqqaarraaf sinirti qoosiif ibsitiin si dabarsa. Steepii kee jalqaba beektee taate amma hirribaa kaate waa wayii jiru qabattee murattee jirta baqa. Kaatee jirta yeroo bakka itti deemtullee beektee jirta. Waan jalqabuu qabdullee beektee jirta. So amma maaltu seefa waan sanaaf itti gahuudhaaf wantoota tokko jalqabuu qabda. Eessarraa jalqabda. Fakkeenyaaf namni waa'ee barnoota teeknolojii baratu tokkorraa fudhan nuti fiildii marra jirurraa wanti fudhanna waan ta'eef fakkeenya fudhanna waan ta'eef. Fakkeenyaaf gaafa jalqabdu kana takkaan utaaltee gubbaa sanarra koruu hin dandeessu. Akkuma wanti kortuu kana maal jedhaniin masalaalis jennuun kana masalaaliin kuni maaliif wantiidhaan ijaarame jidduu irratti muka qabuuf steepiidhaan irratti ol baata. Namni tokko lama sadii osoo hin baratin yuunivarsiitii jennuu danda'a? Hin danda'u jechuudha. Barnootaan illee yoo adeemtu ta'e. Kanaaf gaafa wanta tokko irratti wanti hojjetullee fiixee wanta sanii takkumaan achi gahuu qabaa osoo hin taane wanta sadarkaa wanta kaayeffattee itti deemtu sana erga beektee booda steepiidhaan kaahuu danda'uu qabdaa jechuudha. Kanaaf isa kanarratti isa bal'aa yookiin immoo gabaabaa qabaatte wanni takka hoggulama uumamaa jira. Mental creationii fi physical creationidha. Jalqaba sammuu keessatti yaaddaa destination amma jechaa jirru kana jecha wanni biraa osoo ta'e ni yaaddaa ni beektaa maal akka barbaaddu akka aduun mursi mul'atutti si mul'ata yeroo garii wanni ati barbaachisu. Yoo gaafii leesaniin of gaafattee ofiif deebiste. So gaafa waan san argite hoo mental creationii already gootee jirta jecha gaafsan. So sammuu dahoo physical creationii si barbaachisa. Physical creationii saniif ammoo maal gochuu qabda steepiidhaan xiqqoorraa eegaltee waan gama san si geessu. Waan bakka ati yaaddisan bakka ati murteessite san waan si geessu wantoota sanarratti hojjechuu. Every single day bakka deemtutti bakka teessutti bakka kaatutti waan san yaadu waan san irratti hojjechuu. Yoo asii hin deeme eenyu faan na barbaachisa waan kanaan galmaan gahuudhaaf. Maaltu na barbaachisa? Yoo meeshaas ta'e jecha yoo namas ta'e wantoota bakka si yoo ta'e ni jira mitiiree wantoota si barbaachisan san irratti steepiidhaan guyyaa takka waan takka gootee barumtaa waan biraa. Steepiidhaan deemtee parsantaadhaan waan san irratti hojii akshiniin dirqama yaaddeef diriimarii qofa taatifachuun ittiin haaftu. Achumatti diriimii sun diriimii ta'eetuma hafa kaalafatti gadi bu'u yoo wanni hin ta'e. So kanaafuu steepiidhaan waan san irratti waan murteessite waan jettisan irratti akshinii fudhatu hojii hojjechuu. Steepii fudhannu sana mootiyyuu wanti xiqqoorraa eegaluudha. Jechi keetti irratti waan tokko yaadadhe yeroo tokko wanti bira hojjetaan ture akka office boy hojjetaan ture gargaaraa fi kiliinii hojjetaa ture jechuudha yeroo Dr. Yaasir jedhaniini nama hedduu jaalladha.
wanti mahandisa cimaadha. Architecture akkasuma immoo interior design illee qaban. Like villa gurguddaa hojjetan. Villa gurguddaa wanti dhan biyya kana keessa jiruuf hojjetan jechuudha. So maal jedhan yeroo baay'ee inni dizaayiniin jara jalqaba mana kana guutuu keessa isaa keessa girgiddaa kana keessa iyyuu dizaayinii akkamitti akka wanti deemuu qabu laayitiin kun deemuu qabu haadni soketiin kun deemuu qabu hunda dizaayin godhan yaadi. Xumuraniitiin hin jalqaban jechuudha. Sammuu keessa erga xumuran booda waraqaa irratti gadi buusan. Gadi buusuun salphaadha. Salphaadha. Waraqaa irratti gadi buusan immoo maal jedhaa? Every design starts with a one line jedha yeroo baay'ee. You know, design hundinuyyuu laayinii poointii takkaatiin yookiin sarara wahii gooteet dizaayinii sarara takkaa irraa eegaltaa jedha. Dizaayiniin kun immoo yaadika mana guutuu viillaa guutuu wantiidhaan gurguddaa fooqiidhaan gurguddaa ta'uu danda'a. Mana darajaa qabu jechuudha. Kanaaf garuu wanti sun hundi maal irraa eegala? Isteeppii laayinii takkaa irraa eegala jechuudha. Gaafa kompiitara keessa dizaayin godhi lafarra dizaayin godhi. Kanaaf waan sun laayiniin takka jettee lama jettee sadii jettee haala suniin gaafa sassararamaa dalagamu sun deemeetiin mana fakkaata. Lafarrattis gaafa gabbuusan dhakaa boolokeetti takkaatu walirra taa'eetiin bakka boochaa. Kanaaf maal jechuun barbaanneeti bakkanatti yeroo tokko waan hunda ta'uu osoo hin ta'in yoo barnootas kan ta'u ta'e barnoota fudhannu sana barnoota fakkeenyaaf barnoota diqaaraa eegalu. Fakkeenyaaf hubannoo waa'ee fakkeenyaaf barnootni nuti akka YoursTech Academy baay'ee nama jalqabaaf nu wanti jedhaa jiruuf moo asiin waan jechuun barbaadu jira. Nama jalqabaaf nu argaa jiruuf nuti dhaabbata YoursTech jedhamu hundeessuudhaani tiimii keenya biyya Ameerikaa, biyya Ijiptii fi akkasuma biyya Itoophiyaa irraa walitti dhufuudhaani YoursTech hundeessinee YoursTech kana keessatti immoo YoursTech Academy kan jedhu mana barnoota onlaayinaa koorsii qophaa'aa itti argattan. Koorsiin kunillee afaan Oromootiin YoursTech Academy LLC'n Ameerikaa keessatti taakspeyeriidha yookiin mootummaadhaaf qaraxa kan kafaluu fi isa kanaaf mootiyyuu sartifikeeta intarnaashinaali akka argatu isin dandeessisu kan irratti hojjannee jechuudha. Kanaaf mootiyyuu asumaanuu paartinaar keenya Ameerikaa kan jiru Teksas keessaa obbo Mr. Abdu Umar hedduu galatoomiin jechuun barbaannaani nama yeroo jalqabaa hanga xumuraatti waliin dhaabbatee yaadaan yeroo tokko tokko yoo paartinaar kee yaadaan si cimsee yaada keessan irratti illee waan gorsa adda addaa si kennuudhaan reshape nama nu godhaa ture jechuudha. Ammas kan jiru waliin jira afturas projektoota hedduu waliin hojjenna. So nama baay'ee cimaadha nama gavarmantii keessa hojjetu gavarmantii Ameerikaa keessa. So hangana yoo jennee isaan galatoomiin jechuun barbaannaani. Kanaaf YoursTech Academy irratti barnoota teeknolojii garagaraa argachuu dandeettu. Afaan Oromootiin. Yes, Afaan Oromootiin yoo itti fufuu barbaadde. Afaan Oromootiin barumsa teeknolojiidha waan yaaddan irratti waan murteessitan irratti kan isin gargaaru yeroo dijitaalaati yeroo onlaayinaati yeroo ammaa kana. So kanaafuu YoursTech Academy jettanii Google irratti yoo argitan barnoota barbaadan achirratti argachuu dandeessu. Kanneen akka developmentii ta'uu danda'a, digital marketingii, AI, kanneen akka video editingii hundinuu ni jira jechaan bira. So kanaaf afaan keessaniin afaan Oromootiin baratanii laaluun dagatinaa. Laaluun dagatinaa afaanuma keessatti hin dhufne. Kanaaf maalirraa kaasnee namni gaafa waa eegalu fakkeenyaaf barnoota teeknolojii tokko ni eegala yoo kan jedhu ta'e barnoota teeknolojii sana eegaluudhaaf hubannoo gabaa waa'ee dijitaalaa beekuu fakkeenyaaf isa kana fudhatee barnoota kabraa koorsiin tokkichi olma kaasee waan hunda si goosisaa miti. Koorsii waa ittiin kireet gochuu dandeettu jira. Koorsii immoo waan itti kireet ame fayyadamtee waa ittiin dalaguu dandeessu jira. Walumaa galatti hubannoo irraa eegaluu maali fakkeenyaaf teeknolojii kun maali jedhanii riisarchii adda addaa godhuu erga riisarchii kee geggeessitee booda maaltu na baasa jettee dhufuu isteeppiidha beekuun jalqaba osoo nu bira iyyuu hin dhufin maal goota barnoota teeknolojii kun maali fakkeenyaaf ChatGPT ni jira Google ni jira achirratti teeknolojiin kun maali yoo teeknolojii illee beeku barnoota teeknolojii keessa jiru maali jedhaniitiin qorannoo geggeessuu erga barnoota teeknolojii maal jedhanii qorannoo geggeessan mootiyyuu as deebisanii maal godhanii ani mootiyyuu kan baratuu qabu fakkeenyaaf waan akkanaa irratti kamtu na gargaara jedhanii riisarchii geggeessuu isteeppiidha beekuun hundi. San booda hoo wanta ani yoo waa dizaayin gochuu kan nannoo ta'e giraafiik dizaayinii baradhaa yoo kan waa kireet gochuu barbaadu ta'e rakkinoota furuu barbaadu ta'e fuul istaak weeb developmentii barachuu qaba
qaba. Addunyaa ammaa AI kana keessa seeneetiin AI engineer AI developer yoo ta'u barbaade immoo AI basicii dhufee jalqaba irraa nu biraa beeku maali AI muka jirra Python programming barachuu qaba. So isa kana murteessee gaafa dhufu murteessee waan ana kana barachuu barbaade dhufachaa. Nuti laa agartee step achi boori ni barata step basicii barata itti aan engineering barata akkasitti deema jechaa waan jedhu. Kana asirratti muuxannoo kiyya kaasaa yaa already ati ni beektaa daawwattootaa fi malee gaafa waa'ee software development dhagahee barachuu barbaadu akkuma beektu oluma kee Lexi software engineering scholarship apply godhe waa'ee kompiitaraatu sun beekee kompiitarummaa maali waan jaamu beekuu garuu waa'ee development dhagahee jira natti tolee jira murteessee jira bakka developer tahaa baree jira waan sana murteessee jira yeroo tokko maali yani law of attraction waan jaamutu jira even arts dhammaas ta'uudhaan sitti dhufulleen gaafaati waan akkasii yaaddoo akka waan sammuu kee beekanii waan akkasii sitti dhufa bara teeknolojii daanuma jira also research godhaa jiru natti dhufe scholarship Lex yeroo sana eegalee Lex Africa jecha so yeroo sana eegalee argee waan kana yeroo laalu amma bara almost $4,500 baratta so amma gaafsan argee so garaafu carraa kana fayyadamu qaba jedhanii ta'e ol ka'ee apply godhe na fudhatanii keessa siifeen gaaf kan Deemteetuma software engineering seen yani computer mali yung beetu kooltii dha jennaan akkuma itti dheetee seente software jennaan bakkaan jechuma seekaa steepii ati amma jette sii kaasuuf jalqabarraa eegaluu qabda waan tokko jalarraa eegaluu qabda so keessa seenee ummanni gaa achitti Afrikaan kun guutuu jira Kenya Nigeria Ethiopia namni baay'ee gara nama 200 fo'eeti kan yeroo koortii tokko irratti kabaratu jecha so zoomiidhaan barataan seenta kana godhe zahmaadha bakka ni jira aniin tante dhaabbadheetuma biyyan beekne keessa nama seene jeen bakka kana deemtuun beektu wanni isaan waan amma sadarkaa kanarra beeku waa'ee baakingi waa'ee API waa'ee bakka database repository akkana godhi akkas godhi already isaan dalagaa keessa seenan takkumaan maaliif isaan akkas godhan already namni jedhan isaan already hubannoo ni qaba software engineering ni baratu already waan biraan beekan kuba qabanii mere ani teechi dhaabbadhu nama biyya beekne keessa bade jee so kana samboda waan san gizee argu okay wanni kun naan tahuu jee duuba deebee kompiitarri maali HTML maali waan ta'urraa CSS maali kan eegalee so step ati jettirratti muudan magaruu sadarkaa sana geettee jirta so waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati wanti ani haasa'uudhaaf yaalaa ture hunda mudannoo yeroo takkaatti fakkeenya yeroo takkaatti na deebiste hedduu galatu milfaadhu stepii meeqa afuraffaa deemnee jira qabataa deemnee so stepii shanaffaa irratti amma nuti maal goonee jirra amma kaanee jirra jireenya keenya jijjiiratu barbaannee jirra nuun ta'u jennee jirra jireenya kuni jireenya kana jijjiiratuuf immoo like akkam akka gochuu qabnu murteessinee jirra karaa wayii qabannee jirra so erga karaa wayii qabannee deemnee immoo wantoota stepii wanti hidhanii jechuun alaafinnatti furannee jirra jalqaba nama wayitti harka qubalaatu itti gaafatamummaa fudhannee booda yes jireenyi kiyyaafan wajjiranii erga itti gaafatamummaa fudhannee sadaffaa irratti maal goonee direction keenya jijjiiranii jira so sana booda hoo maal jenne stepiidhaan wanta gochuu barbaanne inni murteessinsa itti adeemuu danda'uudha jecha amma shanaffaa irra gine amma shanaffaa irratti so erga waan kana goonii booda mootiyyuu shanaffaa irratti like keep doing sigalee do it every day yeroo hundaayyuu just dalagi waan dalaguu qabdu sana even motivate taate ta'uu baattee dalagi wanti rakkinni guddaan nama bira jiru yeroo hundaa consistency dhabuudha waan ta'eef jechuudha waan dalagu tokko irratti consistency qabaachuun yookiin immoo itti fufiinsa qabaachuun maal si godha akka ati waan sanatti milkoochisu godha garuu consistency gaafa jennu maal jechuudha fakkeenyaaf har'a Abdul Hakimiin kaleessa baay'ee nashaaxee dalagee jira har'a ganamaan duyda kana na qabaa harka kana na qabaa cabciisuu barbaada dalaguun barbaadu ganama inni qabbanaa ol ka'uun barbaadu riba waan sana keessa you know summa maal na godha ay bakka har'a waan motivate taaneef yookiin waan dadhabee jiruuf har'a bakka akkanuma narra haa tarume kufaatiin guddaan
fi icciitii milkaa'inaa guddaan illee iddoo sana jirti. Seenaa namoota barbaadee qorachuu dandeessa. Seenaa namoota milkaa'anii gurguddaa qorachuu dandeetta. Namoonni kufanii fi namoonni ka'an jidduu kan jiru even yoo fiiliyyuu hin godhin kun bar karaa amantiitiinis akkasuma karaa saayinsiitiinis waan qoratamee lafa jira. Even fiiliyyuu hin godhin sitti iyyuu hin beeksisin yeroo tokko tokko salaata yeroo salaatan jas ima salaataa jedhan bar gaafa nashaaxaa itti qabdu jira. Gaafa nashaaxaa illee itti hin qabne jas garuu salaata ima salaata du'aa godhu waan hundaa waan guyyaa hunda godhu godhi. Yookiin gaafa biraa mootii ilmi namaa kun hin jijjiiramu waan ta'eef gaafa biraa akkuma jijjiiramu sanatti itti wanti jecha. Kanaafiyyuu gaafa sitti mijateetiin gootu illee yookiin mootu gaafa nashaxi jetteetiin dalagaa kee barumsa keessa ta'uu danda'a, dalagaas keessa ta'uu danda'a. Waan jijjiirte sana gaafa hojii kee sana keessa deemtu waan sana jaalattees, jibbitees, guyyaa sana dadhabdees, dhiistees, hirriba raftees, rafuu baattees waan godhuu qabdu san sa'aatii itti gochuu qabdu sana irratti godhuu danda'u jechuudha. Step 5 irratti kanarratti wanti dabaltu yoo jiraate yookiin immoo step 6 irratti kaasuu dandeessa. So dirqama wanti tokko ati yeroo hunda yoo motiveeshinii hin ta'u bara yeroo tokko nashatti jettaa yeroo kaan wani jetti yoo ati sa'aatii nashatti jettu gootee yoo sa'a kaan dhiistee mutu wanni sun bakka ati deemti san siin geessu. Wanni takka wanni nuti asitti of gaafachuu qabnu tokko maali? Dalagaan ani dalagaa jiru tuni wanni nama godhaa jiru kuni waan yaade saniif waan murteesse saniif destinationii beekisan san bira nageessa. Guyyaa irraa jecha wanni itti godhu. Maaliif ji'atti guyyaa takka yoo goote torbaanitti ji'atti ji'a lamatti ati jijjiirama fidaati himta waan ta'eef yoo adda murtee hoo arra nashaata dhabdee waan san yoo dhiste barummoo moor nashaata dhabda malee immoo wanni si haasu hin jiru haga yeroo wahii irratti yookaan wanni wahii si haastu jecha. So akkuma ati kana dura jettee jecha wayii jettee turte baay'inaa ta'e wanti suni jireenya keetu motiveeshinii sii ta'uu qaba. Si galee haalli ati jirtu siin taane taanaan sunuu motiveeshinii sii ta'uu qaba. Rakkinoonni jireenya keenya keessa jiraniyyuu matumti isaaniitu maal nu ta'uu qaban. Motiveet nu godhuu qaba. Rakkinummaa sun akka nuti hojjennu nu kakaasuu qaban. So kanaafuu motiveeshinii eeguu osoo hin ta'in erga murteessin erga beekne eessa akka deemuu qabnu erga murteessin erga beekne waan san so kanaafuu every single day dadhabne dhiisne akka ta'u jettu rafne kaane waan san irratti hojjechuu one step away. Yes, one step away. Keessattuu gaafa sitti cimu one step away tana sagantaa biraatti waliin deebina. Sagantaa biraatti waliin deebina. 5 second rule waan jaamu jira. Narkina kitaaba san irratti waan tokko yoo dadhabdee yookaan nashaata dhabdee sakantii 5 jeetuma kee godhi. Waan ufiinuu gaafa dhiibbaa gadi dalagee oowwe. Lakka takka lama 3 4 5 waan san godhi. Kuni waan bareeda. 5 second rules. Apply godhaan maanu. So sadi waan nuti kennaa jijjiirama keessatti argine haasa'aa jirran. Step irraa haasa'aa jirra wantoonni nuti haasa'aa jirru kun ammoo waan nuufis dalaganii wantoota jireenya keessatti wanti tokko waan tokko gisa gabbaatee namatti himtu waan ofii hin beekne yookaan waan ofii hin argin kaatee himuu dandeessu. So kanaafuu waan ofii experience goone waan ofii keessa dabarree yookaan isinirra guguddannee isinirra beeneetii miti waan jireenyi. Umrii keessa hin jiru. Baay'ee umrii 10 keessa jiranii kuni nuti biyya ambaa keessatti umrii 10 waggaa 10 dabarsite kuni jireenya dabarsiste. Tariitii nuti like waa hunda nu barsiste. Waa hedduu muuxannoo nu kennite haa galatoomtu baqattummaan. Saasan jechuun barbaannaa anyways step itti aanutti ni dabarra. So stepin itti aanu akkuma kaasaa tartiibaan kaasaa dhufne so kanaafuu stepin itti aanu ammoo erga murteeffannee erga waan san stepidhaan gochuu eegalee motiveetinii nuuf barbaachisellee nu barbaachisuu dhabeellee waan san konsistaansiidhaan erga gochuu eegalee booda ammootu wanti excuse gochuu dhabu. Sababoota baay'isuu dhabu akkasumas distraction ofirraa dhoorguu wantoota si jeeqantu jira yeroo gareessuma hojjettuufa even manuma keessa ta'uu danda'a obboleeyyanuma ta'uu danda'a yookaan haala hojii ta'uu danda'a yeroo ati fookasii gootee dalaguu barbaaddu yeroo tokko even bilbila notification ta'uu danda'a waan guddaa yoo son ta'e sammuun kun maal jaama beektaa waan takka osoo fookasii gootee dalagaa jirtu wanni xiqqoon akka distract si gooti taanaan bakka fookasii turte sanitti deebuudhaaf at least daqiiqaa 25 si barbaachisa. Bakka duraan sanii deebuudhaaf jecha which means waste of time.
So kanaafuu distraactionii ofirraa fageessu wantoota si jeeqan yookaan ammoo kilaasii kophaatti illee taatu gochuu sanechaa. So walumaa galatti waan si jeeqanii fi kan kanaatti illee seeraan moor irratti ibsuudhaaf yaalimu. Yeah, keessattuu waan kanarratti distractioniidhaan wal qabate we are used to it like jechuun yeroo hedduu experience muuxannoo guddaatti qabna. Wanti akka distraction illee yookiin waan akka waan tokkorraa si jeequllee wanti focus kee irraa si jeequllee wanti si wanti si mufachiisu illee jiru. Si mufachiisa hedduu ammoo gaafa waanii hojjedhetti keessattuu nama waa hojjetuuf nama baratuuf nama waa milkeessuu barbaaduuf wanti nan dhaamu takkitti yoo jiraate wanta san akka hin hojjenne wanti xiqqaa fi guddaan illee wanti duraan jireenya keessatti illee uumamee hin beekne illee waan sanirraa distract si gochuudhaaf si jeequudhaaf wanti hin uumamne iyyuu hin jiru. Kanaaf ammoo like wanta sitti uumamu sana fookasii keetirraa akkana laalti taanaan akka farda baalagaarii sanitti akkasitti ilaalii deemi yeroo hundaa maaliif gamanatti jedhanis. Focus yaa godhu jechuudha. Sigale maaliif gaarii ani akkatti wadheetten. I don't know maybe abbaa mooyaa dhiifa nu godhati baala gaarii gaafachuu dandeenya abbaa gaarii. Garuu mootiyyuu farda sana wanni akkanatti godhaniif akkan hubadhetti garas namni hunduu hubannoo garaagaraa qaba. Akka inni garana laaleetti ni kara namichi of sana malee kara abbaan of sana malee akka garana laalee waan nyaatanillee argee akka akkanatti hin jenne akka akkana hin jenne just straight akka deemu gargaara. I think saniif kanaaf akka farda gaarii sana waan xiyyeeffattee deemaa jirtu san malee gaafa waa eegaltu even kan biraadhiis hiriyoonni kee si jeequu danda'an maatiin kee si jeequu danda'an wanti like si jeequu gaafa jennu mootiyyuu karaa adda addaatiin jechuudha. Garii mooraalii kee gabbuusa isaan geettu jedhee yookiin mootiyyuu sitti ashoofa atillee akka ebaluu taataa siin jedha yaa gaafa ati viijinii kee kaka'umsa kee gaafa horattu keessattuu kana eeggadha. Kana sirriitti eeggadha. Nama sanuu nama goolii qabatee of ka'eef jecha namoonni naannaa jirtan please eeggadha nama sana. Yaa eeggatu qabda. Mooraalii namaa cabsa. Osoo akka moraaliin cabu ta'e anaafati silaa har'a akkanatti teenyee nama duratti naasoynu wantoonni baay'een keessattuu karaa namootaatiin ati motivate taateetii waan si mul'atu jira waan akkanatti osoo girgiddaa kana ilaaltu waan si mul'atu jirasi. Gaafa kaayeffatteeti kaate jechuudha. Gaafa steeppii amma jenne kanarra geette. Kanaaf gaafa achi geettee wantoota jeeqan keessaa tokko like namoota yeroo waan akkana haa goonuu jettuun sitti mul'ata isaanitti mul'atu. Gaafa akkasii sana isaan sitti ashoofanii atillee akkas taataa keessattuu namni naannoo kee jiru sitti wanti hin jedhu sittiin amanu yookiin immoo dubbii ati moraaliidhaan itti haasoftu kanaafaa akka nama hin dhageenye qabbaneessanii gara biraa haasa'anii waa hedduu jira jecha siistamni namni saayikooloojikaalii sittiin tuquu deemu hedduu jira jecha ati garuu akka farda gaarii sana ta'e waan itti xiyyeeffattee deemtu san malee isaan namni si dhagee dhiise si jeeqanii dhiisanii direct deemu. Kana baay'een gorsuun barbaada already waan akka bilbila cufatuu fi waan adda addaati akka distract sin goone wanti kaastee jirta waan ta'eef so excuse garagaraa dhiisuu fi haala saniin deemu excuse irratti wanni itti haaroon dabalu jiru actually kaastee jirta. Sababoota garagaraa guutuu dhabuun kun steep gaafa jalqabaa wanti sanaa wal fakkaataa kama isaa ol dubbarne irratti wal fakkaataa. Kanaaf steep saniin eeggataa haala sanaa yoo deemtan wanti deemtan irratti distractionii fi excuse sababa baay'isuu dhabuudha baqa. Fakkeenyaaf guddaan gadi si qabu baay'isee sababa. Exactly. Mee fakkeenya takka siifaa fudhadhu. Fakkeenyaaf mee hojii kiyya tokko keessatti si gaafa amma koorsii haasaa jiraanti waan akka salphaatti as gahe wahiitii miti. Mee wanti nama argee beekama fakkeenyaaf koorsii kana gaafa qopheessinu mee waan tana takkitii chaalenjii dhannu keessa darbe takka heemuu dandeenya. Garuu akka sababaatiitti takka haimnu mee fakkeenyaaf waan jireenya keenya keessatti nuumuun hundatti akka uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa koorsii kanneen qopheessinu like wifiin waggaa 8 ol fayyadamne maaliifuu internetaa wal qabata waan ta'eef akkaataa nutti qopheessaa ture. Wi-Fi maan kun hin dalagu. Dhaabbate ni deemaa maallaqa leetti bunaa ima dhaabbate. Kan biraa kabitame ture. Kabitame maallaqa guddaadhaan bitamee wirelessiidha sun haadaati yoo miti. Isa sanas katti guutamuun illee maallaqa guddaan kaanii wal bira qabdi. Isa kana illee kama duraan dalagu kana finnee isa fayyadamnaa yookiin hin jireenyee gaafa isa fayyadamnu Wi-Fi lama mana keessatti bitamee
laal mana keessatti wifi lama osoo jiru hojii nu dhorkuuf qofa sababa nu ta'uuf wifi suni ima bade waan kan isa balleessaan beetu bar. Baay'ee waa'ee challenge keenya amma gaafa ho'i viidiyoo dalaguu qabna. Rakkoon qabu gaafa ho'i ni himna. So hojii maali kun hundi sababa silaa ani bakka kalaas dadhabee wifi kun lamaanuu dalagaan jiru osoo abdii murati maallaqa achirratti baasnee yoo ni beeytaati. Wifi man kuni qarshii wanti maallaqa biyya kana akkuma tokkoon faa guutee guyyaa lamatti dhumata. Waan kan isa fitaa like waan duraan himameen beeku maal isin ishuu bira gaafa waa hojjetu sababa adda addaa si baay'ata. Akka waan sanirraa wanni ho'i si harkisuu qaba. I think wanni naagala keessaa kuni waan addaa ho'i leessu ta'e baqa wanti iccitiilee addunyaa tanaa keessaa waa wayii irraa si dhorgoo si goototu si harkisu kuni isa tokko natti fakkaata. Nuti hoo maal goona yee responsiin keenya amma maaliif fakkeenya fudhataa jira irraa haa baratamuufi. Nuti kaasanitti hin dhaabne erga kunniin dadhabee gochuu dadhabne maallaqa ittiin nayineetu maal yoo keessaa mata godheetuma callise yookiin dadhabeetuma yoo callise viidiyoo takka yoo dalaguu dadhabe tole haayikassaanaan mobaayilatti bilbilarratti intarneeta goone hoospotiidhaan kompiitara walii galchina jenne yoo itti galchinu maallaqi ima dhuka sigale ima dhuka so sunillee baay'ee challenge nuti ta'e so ati ammoo sin osoo ati akka wanti tittineeto sin dalagu ta'a so osoo abdii muratin guyyaa viidiyoo takka dalaguuf ganama subii irraa hanga halkan qixxeetti in beetaa miree nutis xiiqii qabanna irraan deebinu hanga waan gooneessan goonutti maaliif yoo waan san guyyaa san wanni godhamuu qabu guyyaa san godhamuu qabannee waan amannuuf jecha maaliif in kana kaasaa jira dhumarra garuu gaaf guyyaan sun taru guyyaa biraa like homadi qoodhaan wanni martuu sisirrata kanaaf maal jechuu barbaannetti sababni hedduu sitti baay'ata adaduma sababni kee baay'atu sababni sitti baay'atu sanii waan daliiduraa si hambisuudhaaf atis sadarkaa saniin cimiitii xiiqiidhaan itti deemi. Namni xiiqii hin qabanne eessaayyuu hin qabu. So sun sanii steppiin kanarratti exclusive yookiin immoo sababa dhiisuudha. Inni biraa mootiyyuu waa'ee consistency umareefuu qabanne sanii steppiin dhuma already gennee jirra. Sababa leellisaan jirru. Hundinuu gatiin qabu. Mee waan consistency kanarratti wantoota tokko like akkana kaaftuun barbaade fakkeenyaaf itti fufiinsa qabaachuu fi akkasuma mootiyyuu wanti qabaachuu obsa qabaachuu wanti guddaan itti fufiinsa qabaachuudhaaf obsa qabaachuu si feesisa. Kanaafiyyuu mee kanarratti gabaabsitii sadarkaa kennallee gara xumuraatti itti deemna steepii kennallee gara xumuraatti deemna already goolii kennachiif ta'a irrachaa 0 irraa eegalle kanaafuu sadarkaa jijjiiramaa achirra gennee jirra obsa qabaachuu fi itti fufiinsa akkamitti ilaaltaa mee maal wanti experience keetirraa ta'uu danda'a wanta adda addaa irraa jecha keessattuu mootiyyuu mana madaamii keessatti akkamitti achi keessatti barachuu dandeesse itti fufiinsa akkamii yoo qabaatte akkas ta'e erga mana galte already ni beekna garuu achi keessa yeroo jalqabdu sana kanaan itti fufiinsi akkamii kan yookiin obsi keellee maal fakkaata? Yaa maali achitti yani keessattuu mana madaamii sanii maali beektaa wanni tokko karee fokaasineetu jira mooraaliin ilma namaa kuni waan tokko osoo ati mooraaliin gochuu barbaaddu mooraalii san namni si cabsuu danda'a. Hamilee. Yes. Yaa hamilee si cabsuu danda'a. Waanuma duraan ati hin daleenye hana faasitti hannan. Maaliif ati bar inni jira miree kun mana madaamii namni hundinuu ni beekaa kaameera adda addaatu jira si ilaalanii guyyaa kana guutuu waan ati itti ooltu ni beekanii namni ati guyyaa guutuu yoo teessee filmii ilaalaa oolte bar maal godhaa jirti jee garagalee si ilaallelee gaafa ati waan siireesii tokko qabatte gaafsan isaanillee sitti kaan. Challenge ni jira challenge waan takka eegalti taanaan asla wanni sun yoo challenge qabanne bakka ati barbaaddu san yoo sin geessu jecha. So consistency fi obsi baay'ee barbaachisaadha. Even waan tokko goolii bakkaan gahuu fi miti jireenyuma kee keessattuu dirqama. Waan takka murteessitee karoorsitee jijjiiramuu qaba jettee murteessitee so kanaaf waan san irratti ammoo obsaan itti fufu. Wanni fedhi si mudata, distraction si mudata, challenge si mudata, eessa bakka wahiin hin deema jettee yoo kakaatu taate eessaanis deemisa miilaanis deemi fardaanis deemi gaariinis deemi waan ofiitiin garuu waan bakka san deemuu irraa hafuu dhabu wantoonni baay'een si mudachuu danda'a keessattuu jireenya keessatti keessattuu baqattummaa keessatti ani akka kiyyaatti ibsi yoo naan jette gaafa guyyaa kana guutuu azuumaarra oollee
Garuu waan san guyyaa san gochuu waan qabuuf jecha halkan godhuutu jira. Halkan taa'ee godha. Maaliif dirqama kana? Guyyaa namoota hedduu yaamanii kana keessummeessaa ooltanii waaqiiqaa ooltanii godhaa ooltee yaadeeti. Dadhabdee jirta ta'eetiif. Garuu ammoo achi keessaa bahuudhaaf kaayyeeffadhee waan ka'eef. So kanaafuu maal godha halkan godha waan san hin dhiisu waan gochuu qabu san every single day ni godha. Waan guyyaa sana godhamuu qabu gochuu qabda. So kanaaf consistency jechuun bakka sanitti bakka waan murteessi san irratti jaalattee jibbitee wanni biraa siqurnama baatee gochuu qabda waan san. Unkaan sanii miti waan baraatuun yaadatta asitti operationis godhee ture garuu barachaa tuma ture dhaabne barumsa. So dirqama itti fufiinsa yoon qabaate wanni haga ammaa nuti haasofne kun hundinuu gatii qabu qabsan. Itti fufiinsa qabaachuuf ammoo obsa qabaatu qabda. Rakkinoota haadir jetteetuma mataa gadi qabattee jala dabalu. Baraa fi furguggee mataa gadi qabatanii jala darban jaanii miti. So ani kan daganne keessaa maali? Gaafa wayii taa'aa ture kana kichinii keessatti taa'ee kompiitara gaafsanis bitadhee jira already barumsa eegalee jira. So dhufee namichi dhufee gizee dhufu maal godhu jirta innan bakka saasangaa moraaliin kan kee ni jira miiree na shatti jettee haasooyitaami bara kana eegalee kana baratu jira manaan jeen maal jeebeeta yaani bakka eessalleen geessu yaani taamilii basoo khalaas karmaan ifaajaan numa goota malee yaani bu'aan qabu takka bu'aan qabu jechuun ati wanti jedhaatiniin ati akkasitti barataa waan ati baratu inni amma fakkeenyaaf akka isaatti inni nama barate nama sadarkaa guddaarra jiru barumsaan illee sadarkaa sana ka argate garuu ammootiyyuu inni ka yaadu ati teeknolojii baratiin sun waan ati argitiin namni biraan arguun sanaa even profeesara barbaadde ta'e beekumsarraa hawaallee qoradhu garuu wanta namni biraa argu sana viijinii sana isa keessa seentee arguu hin dandeessu garuu hamma tokko hubatuuf ni yaalta malee jechuudha. Kanaaf specifically nama dhaamsa kana dhaamuu fi barbaadu jira. Nama baay'ee kabajuun anis jaaladhu nama baay'ee jaaladhu nama guddaadha. Ammoo wantoota tokko irratti Baqa waan nama biraa arguu hin dandeessu. Wantoota wanti qabnu jira itti garaagarummaa ilaalchaa qabnu jira jechuudha. Kanaaf nama guddaadha illee nama baay'ee barate. Isa kanaaf keessattuu dhaamsuu kan barbaadu kun fakkeenya wantuun gaafa barattu nama guddaa nama akka biyya kana hin jire jedhameeyyuu ministeeriin ati bira dalagaa turte. Nama guddaa ture baankii intarnaashinaali wahii wanti godhu garuu ammoo sadarkaa barumsaa fi qabeenyaanis achi jira garuu viijinii keessatti arguu hin dandeenye argitee homaa eessaan geettu siin jedhu yoo ati barattu sana sammuun inni qabu akka taatee namannee warsaniif amma deebiteetiin soofteerii sirraa barbaadaa jiran siigalee deebi'anii isaan nuti soofteerii sirraa barbaadaa jiran sadarkaa kanatti deemuuni namni waan nama arguu hin danda'u garuu hamilee itti qabuu danda'a. Kanaaf barreeffullee kakaase at least nama wahii yoo waa gochuu fi dadhabde nama wahii nama si bira jiru waan akkanaa godhuu barbaada siin jiru wallaahi yani waan namaa dhaamoo jiraate jecha yoo waa godhuu dadhabde dhaggeeffatu dadhabde us afaaniin waan moraalii isa cabsutti dubbatiin nama kan akkasuma jedhiiti yoo si dabbareellee si garuulee mataa kee akkanumarraa si at least dhaggeeffadhu nama haasoo sana. So dhiifamoo ni heenya keessa kunne so kanaaf mudannoo irraa kaasneeti kan akka haasaa jirru ni mudata wantoota baay'eetu si mudate gizee keessattuu jijjiiramaaf faatu akkuma atu haasoof yaalti wanta duraan hin uumamne hundaatu sitti uumamaa nama duraan ati eessa jirtaa quba si hin qabne hundaatu quba si qabaata distraakshinii adda addaatu si dhufaa so kana hundaa'u konsistaansiidhaa fi obsaan bira darbiteenaan galma kee ni geettaa already amma san bira tartee jennaan galma kee si geessinee jirra jechuu imala keenya podcast irraa keessatti galma kee geettee jirta gaafa galma geetti hoo wantiin dhuma qabxiin 8ffaa irratti argamna qabxii dhumaa kana irratti maal goota galma kee geettee jirta yes I did it jettee jirta jechuudha kanaafi maal goota kana biratti amma wanti barbaachisu waan tokko qofa just keep going ammallee waan tokko galma geessee miti
Roohin nama keessattuu yaani sadarkaan sammuu ilma namaallee bakka takka irra dhaabbattu. Ammallee kan biraa dabaladhu. Ammallee kaayyoo biraa karoorsi. Ammas kan biraa karoorsi. Hanga waan dhaloota kanaaf dhiistee deemtu. Dhaloota yeroo keessa jirtu siniif dhiistee deemtu. Gochuu dandeessu tokkotti uf qofaaf hin jiraatin. Erga gara mageessa jechuudha. Uf qofaaf hin jiraatinii community keetiif jiraadhu, maatii keetiif jiraadhu, biyya keetiif jiraadhu jechuun ni barbaada. So waan kanarratti yoo wanti dabaltu hin jiraanne qophii xumurraa yoo wanti dabaltu illee bareeda. Waan baay'ee kaasne jireenya kana keessattuu nuti akka sabaattis ta'uu danda'a akka dhalattoota Afrikaatti rakkinoota baay'ee qabnaa jijjiiramuu qabnaa nuti baay'ee waan biraa osoo hin ta'in bar saayikooloojiin irra dalagame. Ani akkas ta'ee hubadha. Maaliif akka waan isaan qofti sammuu ismaartii qabanitti akka waan isaan qofti amma yoo argitee jirtatee uummatuma duraanii kanaayyuu Black America fi White America kanaayyuu ilaaltee jiraate bar saayikooloojii irratti taphatan uummata gurraacha irratti. Akka waan isaan gadi tahanitti jecha. So isaanuma ammallee Afrikaan hiyyeettiidha siin jaan garuu beekan Afrikaan hagam takka akka wanni taatee jecha. Osoo beekanillee ammootu maal godhan dhugaanii dho'isan. So kanaafuu nuti ammootu waan kana cabsinee bahuu danda'uu qabna. Sammuun xiyyaa fi sammuun arabaatiif sammuun nama hundaatu tokkumaa ani yoo godhe namni sun godhe taanaan namni ilmi namaa godhe taanaan anis godhuu hin danda'a. Nuti baay'ee sodaatu hin qabnu. Goolii yeroo kaayyannus ta'e yeroo yaadnus ta'e yeroo wanni jennu yaani biiliyeenerootaan yaaduu danda'uu qabna. Sammuun keenya haga yaaduu danda'uu qabna. Sammuu kalaqaatii yaaduu danda'uu qabna. Sodaatuun qabnu nothing is impossible addunyaa kanarratti jecha. So kanaafuu waan sanarratti haa jabaannu ofirratti haa hojjennu dargaggoonnis shamarranis kan jiran dhaamsa kiyyaa keessatti warri mana madaamii jirtanillee barumsa already afaan oromootiin YoursTech Academy qabatee dhufee jira. Barumsi ilma namaatiif ammootu vaaliyoodha. Namni barate tokko iskiilii namni qabu tokko eessattillee kufu eessattillee of jijjiiruu danda'a waan saniin ittiin dalaguu danda'a. Ilmi namaa yoo vaaliyuu hin qabaanne ammootu wanti ati nama saniif gochuu dandeessu yoo hin jirre nama biraatiif bu'aan ati buusuu dandeessu yoo hin jirre ammootu dhumti keenya akkuma haga ammaa argaa turre soo kanaafuu haa barannu haa of jijjiirru kaayyoo haa kaawweffannu soo dhaamsi kiyya kanuma YoursTech Academy barumsa afaan oromootiin teeknolojii irratti barumsoota baay'ee qabatee dhufee jira soo kanaaf yoo afaan oromootiin barachuu barbaaddanis nu biratti argachuu dandeessu itti fufi. Yaa soo sanuma actually geessitee jirta gara xumuraatti hanga qophii xumuraa waan waliin xumurtaniif qophii kana baay'ee galatoomaa isiniin jedha. YouTube keenya subscribe nu gochuudhaani viidiyoolee akkana viidiyoolee waa'ee teeknolojii viidiyoo waa'ee ka'umsa waa'ee kaayyoo waa'ee jijjiiramaa as nu biratti argattu waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha irra deebiidhaan nagaan nu tura.